biyya dhalattee waggaa 3tti diigamte. Hawaasni tokko erga biyya hundeeffateen booda biyya isaa tikfachuuf hanga aarsaa lubbuu kaffaluutti qabsa'a. Biyya tokko hundeeffachuuf ammoo inumaa biyya ofii eeggachuun olitti aarsaa lubbuu qaalii kaffalchiisuun beekamaadha. Biyyi wareegama hawaasa bal'aan ol alatti hundeeffamte seenaa keessatti jirti hin fakkaatu. Sabni kamuu biyyi kamuu biyya taatee dhalachuuf dhalattee itti fufuuf ilmaan ishee gabbara gootee itti kaffaluun baramaadha. Seenaa qabsoo bilisummaa keessattis taateen kun haalaan hubatamaaf mirkanaa'aa yoo ta'u, qabsoo biyya tokkoo danquuf jechoonni akka shororkeessaa haalaan dhimmi itti bahama. Akkuma dhalli namaa dhuunfaatti jaallataas jibbaas qabu, biyyi tokko kan ishee deeggaru kan ishee mormuus ni qabaatti. Haala kana irraa ka'uun osoo hin hundaa'in danqaan adda addaa qaama biyyattii keessa socho'uun qofa osoo hin taane biyyoota alaa irraallee qabsaa'ota quunnamuu nima jiraata. San hunda damdamatanii qaaliiwwan jaala ofii itti gabbaranii qe'ee ofii itti bittimsanii maatii jaallatan itti dhabanii biyyi tokko hundaa'a. Biyyi haala kanaan hundoofte deebitee tikfamuufis dirqama qaamni of kennee diina alaaf keessaa irraa eegu jiraachuu qaba. Barruu kanaan biyya dhalattee waggaa 3tti diigamte abdiin jiraachuu ishee waggaa 3 booda hongee siyaasaan rukutame isinii dhiyeessina. Biyyi kun Biyaafraa jedhamti. Eessa inni jechuu maltu? Biyaafraan akka ofii isaaniitti Rippaabilika Biyaafraa jedhanii of waamu. Bal'ina lafaa kiiloomeetira iskeerii 77,360 kan qabduu fi magaalaan guddoo ishee Inuuguu ture. Rippaabilikni Biyaafraa magaalota gurguddoo kanneen akka Onishaa, Oyerii, Awukaa fi Umuhaayii fa'aa qabdi turte. Magaalonni kun yeroo garaa garaattis magaalaa guddoo fi teessoo mootummaa ta'anii waggoota 3 keessatti tajaajilaa turaniiru. Maallaqni ishee ammoo paawundi Biyaafraa jedhama ture. Sabni guddaan biyya Rippaabilikaa Biyaafraa Igiboo yoo ta'u, baay'ina uummata biyyattii miliyoona 13 fi walakkaa yookaas miliyoona 13,500 keessaa dhibbantaa 70 kan qabatudha. Afaan bal'inaan dubbatamus afaan Igiboo yommuu ta'u, afaanotni akka afaan Ingilizii, Ibibiiwuu, Ayijaawu, Efiik fi Ijaagam fa'aa Rippaabilikaa Biyaafraa kana keessatti ni dubbatamu. Biyya Afrikaa dhiyaa keessatti gartokkeedhaan beekamtii kan argatte yoo taatu, Naayijeeriyaa irraa walabummaa labsattee bara 1967 hanga 1970tti biyya birmaduu taatee turte. Naannoon ishee naannoo ba'a Naayijeeriyaa duraanii kan of keessaa qabuu fi kallattii lixaatiin garba yookaan cilala Atlaantikiitti fullaa. Biyaafraan caamsaa 30 bara 1967 qondaala waraanaa Igiboo fi bulchaa naannoo bahaa nama Chukwuemeka Odumeeguu Ojukiitiin pirezidaantummaa isaa jalatti hundeeffamte. Bara 1960tti kolonii Biriitish irraa walaboomuu Naayijeeriyaatiin booda wallabdee sabootaa fi fonqolcha waraanaa wal duraa duubaan uumamee fi bara 1966tti ajjechaa jumlaa farra Igiboo jedhamu irraa kan ka'e muddamiinsi biyyattii fiixee gubbaa irra ga'ee ture. Waraanni Naayijeeriyaa naannoo Biyaafraa deebifachuuf yaaluun kan itti fufe yoo ta'u, kunis waraanni siivilii Naayijeeriyaa akka jalqabu taasiseera. Biyaafraan Gaaboon, Heeyitii, Ayivoor Koostii, Taanzaaniyaa fi Zaambiyaadhaan beekamtii sirnaa kan biyya birmaduu kan argatte yoo taatu, beekamtii qabatamaa fi deeggarsa waraanaa guddaa Faransaay irraa argachaa turteetti. Waraana gara waggaa 3 tureen lammiileen Biyaafraa meeshaa maleeyyiin gara miliyoona 2 ta'an yommuu ajjeefaman, pirezidaantii Ojukuu waraanni Naayijeeriyaa magaalaa guddoo Biyaafraatti dhiyaachaa ture dheeffuun baqattummaadhaan gara Ayivoorii Koostiitti baqate. Filiiphii Efeongi pirezidaantii lammaffaa Biyaafraa yoo ta'u, humnoonni Biyaafraa gara Naayijeeriyaatti akka harka kennatan taasise. Haala kanaan Rippaabilikni Biyaafraa amajjii 15 1970 birmaddummaan ishee haqamee federaalizimii Naayijeeriyaa jalatti deebitee kufte. Rippaabilikni Biyaafraa gamtokkeedhaan yookaan biyyoota tokko tokkoon kan akka biyya birmaduutti beekamtii argatte waggoota 3 biyya of dandeesse taatus umuriin biyyummaa waggoota 3 kana hin caalle kichuutti coollage. Walwaraansa waraana waliinii biyyattiitiin booda sabboonummaa saba Igiboo humna siyaasaa fi hawaasummaa cimaa ta'e bara 1990moota irraa eegalee ammoo humna hidhattootaa jabaa ta'uudhaan Rippaabilikni Biyaafraa akka haaromfamtuuf waamicha dhiyeesse. Kana hordofuun gareen fottoqxootaa kanneen akka Indigenous People of Biafra, Movement for Actualization of the Sovereignty State of Biafra fi Biafra Zionistic Front uumamaniiru. Sabni Igiboo fi uummanni biyya Rippaabilika Biyaafraa duraanii har'as biyya isaanii Biyaafraadhumatti beeku, ni leellisuu, ni jaallatus. Naayijeeriyaa jalatti humnaan bulanis Naayijeeriyaa hin jaallatanii, akka biyya isaanittis hin ilaalanii. Egaa dhaggeeffattoota Finfinnee Maltiimiidiyaa qophii kana irraa akka waa hubattan abdii qabna.
Finfinnee Maltiimiidiyaa laayik, sheer, sabiskiraayib gochuun dagatinaan dhaamsa keenya. Nindi manin dema, biyya fiitiin dhaqaa.